Hayyee harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa biriij art keessummaa keenya immoo har'aa keessummaa addaa walitti deebinee irraa baay'inaan akkuma kanaan dura waliin dabarsaa turre yeroo tan darban keessatti keessummoota weellistoota garaagaraa baay'inaan muuziqaa irratti xiyyeeffatan yaada jettan jedhamu isinillee nuuf kaastaniirtu. Har'a garuu immoo muuziqaa irraa gara tiyaatiraa fi fiilmitti dhufnee ogeessa muuziqaa fi tiyaatiraa akkasumas immoo tiyaatirallee kan barreessee of harkaa qabu kan uummatatti gadi baasee mucaa lafaa ba'oo wayii waliin isin barsiisaa Mo'ataa Abdul Majid. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Nagaa. Naguma. Mee Mo'ataan eenyu osoo gara ogummaa keetitti baay'inaan hin seeniin waa'ee artii kana sirriitti har'a kan irraa haasuuf nu ta'a. Dursa garuu Mo'ataan eenyu eessatti dhalattee guddatte? Yaa galatoomi. Dursa kabajanuuf gootanii waan istiidiyoo kana fakkaatutti nu affeertaniif galatooma. Ittaanee waa'ee Mo'ataa kaasuudhaaf seenaa himamus waan hin qabneef maqaan koo Mo'ataadha. Kanan dhaladhee guddadhe Arsii Lixaa Shaashamanneetti. Amma kanan jiraadhuu fi kanan hojjedhu Adaamaadha. Kanuma waan addaa wanti. Baay'ee namatti tola. Arsii akka dhadhaadhaan guddatteen beeksisa fuulli kee hin cululuqa. Yaa wanti cittee haftee jirte jechuudha. Dhadhaa osoo nu fiddee dhuftee natti tolaa garuu baga dhuftee irraa sofna akkuma dura siif kaasee har'a baay'inaan kan irraa haasofnu yookaan amma yeroo waliin qabnutti kan irraa haasofnu artii keessa jirta yookaan immoo keessumaayyuu gama tiyaatiraa kanaan itti qo'attee yookaan immoo yeroo itti dabarsitee yeroo fudhattee tiyaatira yookaan fiilmii hojjechuuf barattee nama of qopheessedha. Karamiin mee kallattii kamiin garasitti dhuftee maaltu si kakaase? Yaa actually durumayyuu dhalootumaan jira natti fakkaata kennaansa. Jira miti ayyaanni tokko ganamumaan sii kennama. Anis waan addaa miti waanuma santu dhiibee garasitti na fide. Ergaan itti makame booda barnoota isaa saayinsiidhaan nan fudhee. Ergas booda immoo qorannoo tokko saayinsiin gara barreeffamaatti seenee ogeessan ta'e jechuudha. Baay'ee bareeda. Karaa sanaan dhufe. Amma gara fuulduraa gara barsiisutti illee akkaadaamiillee godhachuu akka kaayyoo qabdu odeeffadhe akkasumas immoo dhiyoo kanallee tiyaatira eebbisiisteerta yoo dogoggoruu baadhee kitaabni kunis waa'ee akkasii kan ibsudha Walaabuu. Yaa. Akkam ture? Bareeda. Kitaabnis yaa kontantiin isaanii tokkuma. Wanti Oromoo wanti wanti isaanii hunduu waluma fakkaataadha harki caalu. Tiyaatarichi eebbifames kanuma fakkaata jechuun hin danda'amu. Sababni isaa aadaadha. Wanti aadaa kun calqaba sin qabu xumura sin qabu akka itti calqabduu fi akka itti xumurtu sin qabu. So tiyaatarri keenyas kanuma fakkaata kitaabnis qabiyyeen isaa tokkuma waanuma Oromooti jechuu barbaade. Tiyaatiraan walaabuu jettanii natti fakkaata. Walaabuu tiyaatarichi. Walaabuu jettanii. Walaabuun taayitilii guddaadha jechuun yookaan mata duree guddaadha. Walaabuun bal'aadha. Waa'ee Oromoo haasa'uuf dursinee madda walaabuu waan jedhu kaasuun dirqama. Oromoonumtuu bal'aadha. Oromoonumtuu yeroo gadi bu'u godinattuu iyyuu yeroo gadi bu'u Oromoon bal'aadha. Lakkooftee waan fixxu miti. Walaabuun immoo madda kana hundaati. Akkamitti akkas jettanii? Walaabuun galatoomii gaaffii sana kaasuu keetiif. Walaabuu akka amma yaadamu kana qofa osoo hin ta'in yuunivarsiitii jiru kana keessa uumamni jalqabaa walaabuudha. Karaa argaa dhageettiitiinis karaa saayinsiitiinis uumamni jalqabaa walaabu. Walaabuu kana Oromootu itti moggaase malee saayinsiinis waan kana ragaaba. Karaa kamiin hoo jettee bishaantu ture jalqaba. Dachee kanarra isaan madachee inni waamnu kana bishaantu ture. Bishaan sanarraati kan samiin kunis fottoqee bahee uumamoonni garaagaraa fottoqanii karaa sana uumamaa dhufan. Oromoonis karaa yayyaa bashannaniitiin hin qooda. Bishaan jalqaba ture wayiirraa bishaan samii kana urjii addeessa jedhamanii gargar qoodamanii bahanii gara gadiitti immoo irraa hafan qaama dachee kana kan ta'e lafaa fi bishaantu asitti hafee akkasitti hima. Saayinsii keessa sodaqxe evolution of nature physics keessa jira.
Fiiziksisni akkasuma jedha. Bishaanicha kanarratti dacheen kun dhufee lafti kun dhufee dhaabbate malee lafarratti miti kan bishaan kun dhufe. Siriyoo barfoo waan jedhamu tokkotu jira saayinsii keessa baranneerra. Dacheen kun bishaan harka sadarfaffaadha lafa kanaaf. So uumamni calqaba ture wanti hundi asirratti uumame kun bishaan irratti uumame. Bishaan kan amma Oromoon walaabu jedhee itti moggaase uumama calqaba. Dhalli namaas achi booda dhufee jechuudha. Uumamni asirra ture hundi isaa walaabuun duran turre bishaan kana duran turre jechuudha. Walaabu isa kanadha. Walaabu akka Oromoo qofatti osoo hin ta'in akka ibsa kanaatti kanaan duras namoonni qorannoo kanarratti gaggeessaa turan waan akkana waltajjii garaagaraati irratti kitaabilee garaagaraati irratti yeroo kaasan anis nan dhagaa. Kanaafuu walaabu madda Oromoo qofa osoo hin ta'in madda addunyaati waan jedhu of keessaa qaba jechuudha. Baay'ee bareeda. Egaa taayitilii tokko yeroo fudhatamu taayitiliin bal'aa nama yaalaa ta'a. Aartiin kun immoo waraabameen dhumu ispeesifaayi gochuuf yeroo rakkatamu jira akka ogeessatitti. Tiyaatirri walaabuu jedhu kun waan yaaddan kana waan bal'aa kana daqiiqaa yookaan sa'aatii murtaa'eef keessatti isiniif qabachuuf yaaleera isiniif kaasuuf yaalee jira isin jaraan bal'anne. Sirriidha. Walaabuun miti. Yookaan waan maccaaf tuulamaanii hojjechuuf isoo akka ulfaatu nan beeka. Keessattuu karaa aadaatiin. Aadaa jechuun akka oomeegaa sanadha. Jalqabaaf xumura hin qabu aadaan. Sababni isaa amantiin aadaa keessa jira. Sirbi aadaa keessa jira. Akkaataan nyaata keetii, akkaataan uffannaa keetii walitti deebi'eet aadaa keessa dhaqa. Aadaan kun immoo naanna'eet tiyaatara keessa dhaqa. Akkaataan sochii harka keetii maal tiyaataratti dhufaa jechuudha. Dimshaashatti immoo waliigalatti aartii ta'a. Aakti akkaataatti gootu sun aartii ta'a jechuudha. So waan kana hojjechuudhaaf so baay'ee ulfaataa ture walaabuu kana akka amma siin jenne san madda walaabuu kana birayyuu ga'u uumama sanarraa fudhanneet cuunfitee garasitti fiduudhaaf baay'ee nu harkaa bal'atee ture. Tiyaatarichi kenna toora naannoo sa'aatii lamaan harkaa deeme ture. Turtiin isaa. San booda akkuma goonetti walitti cuunfaa toora naannoo sa'a tokko walakkaa garasitti fiduu yaalle. Tiyaatarri kenna qabiyyeen isaa walaabuun akkuma sila siin jedhe uumama jalqabaa sana kaasuuf yaalleerra. Tiyaatarichumti gaafa calqabu ayyaantuu jedhee jalqaba. Ayyaantuun maqaa nama dhuunfaa ta'uu danda'a. Nuti garuu maal simbool gochuu barbaanne ayyaantuu isa amma akka qaalluutti itti fayyadamu sana. Gaheen hojii isaanii gargaridha garuu ayyaantuu sana kaasuu barbaanne. Isa ritual ta'e. Abbaa muudayaa. Isa spiritual ta'e sana Oromoo keessatti isa kabajamu. Isa wayyuu ta'e isa namni ittiin dubbanne kan namoota waliin geenye kan eebbisee mirgisu kan tufee mirgisu kan abaaree balleessuu danda'u. Ayyaantuu jedha tiyaatarichi keenya gaafa jalqabu. Jalqabuma isaarraa. Nama ayyaan irra bule yookaan immoo nama kennaa waaqaa irra bule. Akkas jechuudha. Isa sanaan eegalaa. Sana booda garasitti gara kitaaba wantaatti dhufaa kan inni dhufu. So kontantiin isaa maal qabatee jira qabiyyeen isaa kuush dhaqa. Ayyaantuu kaasee ka'e kuush dhaqa. Kuush dhaqee achirraa fudhata. Waa'ee warri fara'oonfaa maal hojjechaa turanii ogummaan isaanii akkam ture litireecharii yeroo sana ture humni isaanii akkam ture. Ogummaa akkamiin qabu hieroglyphics akkamiin fayyadamaa turanii kitaabicha keessa jira. So gara fara'oon dhaqnee achi fudhataa turre kuushotarra. Kuushotarraa erga fudhanne booda nama Oromoon kan kootis hin jenne kan kiyya jedhu tokko bira geenye. Isa seenaa sana qorachaa turre gudditti gaadee afalesaa waan jedhamu as keessattis kaaseen jira. Gudditti irra deebinee kaasuu yaallee turre. Guddittii kun nama siidaa Laallibalaa ijaarse. Laallibalaan kun maqaa Oromooti Laalibalaa waan jedhamu irraa dhufe Dr. Gammachuunis kaasaa turan yeroo ta'u. Laalibalaa Ilaalibalaa waan dhufaa jiru. Ilaali jedha. So guddittiin tun akkuma nooyite. Akkuma nooyite. Guddittii gaadii afalasaati. Oromoon garuu sanyii kuushii wayii qabdi tarii walayitaa ta'uu malti jedhee ofirraa dhiiba. Isheen garuu sanyii maccaati. Qorannee irra ga'uu dandeenya sanyii ishee nama sanyii maccaati. So guddittii ishee kana kaa'ame. Humni ishee immoo akkuma wanta irraa dhageenyu sana seeronni ishee baay'ee ulfaata. Sababni isaa
gidduu sana Oromoo yeroo sana ture xiqqoo harkifannaa yookaan wal hubannaa wayitu ture wal hubannaa dhabuu wayitu ture isa sana cabsiteeti qofaa ishee kan isheen qajeelfamoota mataa ishee fayyadamteet weerara karaa kaabaatii dhufu sana warra yeroo sana beeta Israa'el waan jedhamutu ture warra Tigiree kana jechuudha. Isa sana cabsiteeti kan isheen asii achi kaaba deemtee Laallibalaa achitti ijaarsifte. Sanas kaasuu yaallee turre. Kaasuu yaallee turre wantan siin jedhuuf fiilmii otoo ta'e fixuu hin dandeessu. Tiyaatara waan ta'eef garuu waan akkanaatu jira jettee tashkootee bira dabarta. So sanas hubachiisuu yaallee jirra. Isa sanarraas fudhatteet yuukun amlaak bira geenye yuukun amlaak fakkaasuu yaallee turre weerara isaan fidanii dhufa sana jaarraa 13ffaa. Yuukun amlaakii fi walaabuun fa'aa walitti finne. Walaabuun kun amma nama fara'oon fa'aatti fakkeeffamu nama akkuma nooyyee fa'aatti fakkeeffamu humni isaa yeroo sana taaktikni isaa nama amma makoobiliin walaabutti fakkeeffamu humni isaa waan akkasiisa maloonni isaanii seeronni isaanii akkasiidha tiyaataricha keessa sana kaafnee so walaabuun booda itti fuufuu akkuma jette kana itti fuufuu waan hin dandeenyeef tiyaataricha achuma pause goonee lallabicha irratti dhaabne. Tiyaatara keenya qabiyyeen isaa kana fakkaata. Guutus tachi gochuudha amma sa'aatiin nagahuu baatu. Qabiyyeen waan of keessaa qabu kana fakkaata. Amma yeroo naa kaastu akkuma nooyyee kuni sirriidha. Tuulama kanatti mammaaksan illee nurree yeroo guddannu daa'imummaa keenyatti waa'ee akkuma nooyyee dhagaa ture. Ka'umsi ishii eessa akka ta'e beekuu baannus wisdamii ishii baay'ee nutti himaa turan kallattiin ishiin waan hundarratti furmaata laattu. Isin immoo duubatti deebitanii waan san hojii wal qabsiistan. Looreet Tsaggaayee Gabramadin illee kitaaba isaa keessatti waa'ee akkuma nooyyee kana hin kaasa. African study waa'ee African study the epic of Aesop wanta jedhamu keessatti walaloo isaa afaan Ingiliffaatiin kaasu irratti waa'ee Raamsee hin kaasaa, waa'ee akkuma nooyyee hin kaasaa, waa'ee Fari'oon kanallee hin kaasaa. Wantiin kunillee waan akkasii kana akka amma naa kaastetti qabiyyee akkasii of keessaa qaba. Baay'ee addunyaa irratti yuunivarsiitiitti saayinsiin yeroo barsiisu yookaan immoo dhaabbilee tokko tokko irratti waa'ee tiyaatiraa gaafa barannu yookaan atis akkuma bira dabarte akkuma beektu tiyaatirri ka'umsi isaa Giriikii wanti jedhamu jira. Kun immoo yeroo tokko tokko wal lama mormisiisa. Gara Afrikaan study kana immoo yoo dhufte akkuma namoonni qorattoonni garaagaraa akkuma kaasan immoo qorannoon dura as Gibxitti yookaan immoo Ijipti gama Fari'oon immoo kitaaba warra amantaa kiristaanaa keessatti illee Old Testamentii keessatti waa'ee Fari'oon kana ni kaasa. Waa'een Fari'oon immoo Giriik immoo ni dursa akka achii kaasutti jechuudha. So yeroo baay'ee tiyaatirri kan dhufe Giriik irraa yeroo isaanii waan itti amanan yeroo waaqessan yeroo warshiip godhan sochii isaaniitirraa ka'ee tiyaatirri jalqabee wanti jedhamu jira. Garuu akka qorannoon Afrikaa jedhutti immoo kan jalqabe dhalli namaa Afrikaatti tiyaatirris immoo kan jalqabe Afrikaatti wanti si jechisiisu jira. Kuni yeroo tokko tokko namoonni waan kanarratti diiteel qoratan yoo kaasan natti tola. Ati garuu maal jetta? So anuutillee nama waa qoratu miti siin jechuu hin danda'u garuu qorannoodhaaf rafee bulee hin beeku. Stiil hanguma ammas bira taa'utti iyyuu qorannoo waan sanaatiif takkaa gadi hin teenye. Tiyaatarri eessatti eegalee I think Oromoon akka Oromoon jedhutti argaa dhageetti. Argaa dhageetti mormuu hin dandeenyu. Sababni isaa afooladha. Afoolaan walitti darbaa dhufu. Afoolli kun asii ka'ee Fara'oon biras deeme. Sababni isaan akkas jedhaniif iyyuu sana Giriikii ka'ee wanti jedhamu kun sababa nuti argaa dhageetti kana fayyadamaa turre yeroos. Oromoon amma dhalli jalqaba yookaan dhalli namaa inni jalqaba horoodha. Horoo nama jedhamu. Achirraa hortuun dhufte jedhee kaala. Waan gara amma walaabuu isa uume walaabuu baateedha sanitti. Horoon bishaan keessaa bahee maal hin kaasu doktor Gammachiis garasitti dhufu. Sanaaf immoo evidensiis nu gaafatu amma ragaa qajeellootti kaa'uu dhaabnus garasitti dhufnu. Isaan addaamiif heewaantu uumame warri jedhan sun ragaa nuuf fiduu danda'an nutis ragaa fiduu dandeenya jechuudha. Wanti kan keenya dhiibbamee kan isaanii fudhatamuuf hin jiru. Sana yeroo biroo solitti deebine waan dubbannu ta'a. Tiyaatarri akkamitti jalqabee kan jedhu amma harka caalaa Giriik jedhamaa ture. Ani garuu Ijipti akkamitti Ijipti siin jechuu danda'a. Amantiin jalqaba ture. Amantii warra kuushonni hordofaa turan Nuubiyaa.
The God of Dionysus maal waan jedhamu tokkotu ture yeroos. So inni illee Giriikitti kenna fakkaata. Giriik as ragaan akkamittiin jiru sitti fakkaata. Meeshaan hin jiru wanti yeroo isaa itti fayyadamu. Afoolumaan fayyadamu amanticha kana. Isaan immoo asii fudhatanii achi galuu meeshaa itti godhu. Wantoota achi keessa fayyadaman sana. Fakkeenyaaf waa'ee foollee eenyutu dhufee eenyudha gurbaa warra Giriik kana Alexander the Great. Alexander the Great Giriikii ka'ee dhufee Ijiptitti loltummaa barate. Loltummaa barate loltummaa yeroo sana ture foollee Giriikiin keessa loltummaan biroo hin jiru akkaataa foolleetti eeboodhaan lolama. Ragaan lafa jira ammas. Eeboodha maalifiini warri gurraachi warri meeroo illee kan sibiilaan kan beekaman seenaa sanarraa kan fudhatanidha. Eeboodha kun shakkiin qaba. Niitittiin Fara'oon eeboo fayyadamaa turte jira ammas ragaan. So Abrahaam Alexander dhufeet loltummaa asii barate foollummaa asii galee immoo loltuu addunyaa beekamaa ta'e. Museen eessatti barate seera Fara'oon hin jalatti barate yeroo sana. Seerri har'a himamuu kan Museeti malee kan Fara'oon barsiisaa isaati miti. Wantoota baay'ee garasitti fida. Isaan immoo ragaatti godhatan. Museen gaafa uummata Israa'el qabatee bahu laabrariin kuushotaa namni yeroos gubatee kaan immoo saamameeti bahe. Namoota gurguddoo afoolli jira googilii irrayyuu jira kun waanuma googilii irrayyuu jiru. So isaan ragaa itti godhanii nuti immoo argaa ragee istiil ammayyuu waaqeffannaa fudhu argaa ragee itti fayyadamuu barbaadu kitaabaan barreessuun barbaadan. Nuti immoo Oromoo haa jaallannus waaqeffannaa hordofnu haa hordofuu dhiifnus waan kana ragaa itti goona kana booda. Waan keenyadha evidensii barreeffamaan qabu qabna. Meeshaalee ittiin hojjennu tiyaatarri walaabuus meeshaalee mataa isaanii danda'an kan gara kuushotaatti dhiyaatu fayyadamaa ture. Meeshaa isaa eenyutti hin kennu nuun keenya ol. Wanta kana fayyadamaa ture Oromoo yeroo san jedhama. Ragaadha. Ragaa kana hin qabnuuf yeroos Giriikii ka'ee dhufeedha malee ragaan kan keenya ture siin jechuu barbaade. Hayyee bareeda. Yeroo baay'ee saayinsiin waa'ee tiyaatiraa kana yeroo kaasu yaada keenan fudhadha. Jechuun hawaasni kamiyyuu aadaa ittiin jireenyaa gatii qabuuf sochiin isaa kamiyyuu waan amma nuti haasofne waa'ee Fari'oon illee ta'uu mala kan Musee illee ta'uu mala kan inni asii bahee bishaan akkana godhee ceesise kun hunduu tiyaatira baay'ee wanti tiyaatira hin taane hin jiru. Namoonni akkuma jenne ispeesifaayi gochuuf yookaan gara ta'etti roolii fudhachuuf wanti fidan jira seenaa babal'isuun wanti jiru jira. Tiyaatira jechuuf garuu akka saayinsiitti immoo wanti tokko artii ta'uuf jedhama. Sanarratti wanti immoo infuleensii wanti nama godhu jira. Fakkeenyaaf amma hawaasni kamiyyuu artii qaba. Keessumaayyuu waa'ee Oromoo yoo qoratte mammaaksa isaa qorattee hin fixxu. Aadaa jiruu fi jireenya isaa guutummaatti yeroo haamu yeroo horii eegu yeroo maal godhu hin fixxu. Sirna gadaa keessayyuu wanta qorannoon taa'e osoo ilaaltee hin fixxu. Garuu artiin tokko immoo artii jedhamuuf artikuleet ta'ee artiistiin wanta arge keessaa filatee gaafa waltajjiitti fidu akkasumas immoo gaafa namni daawwatu jiraate kun sadaan oo xiqqaate walitti odensiin yookaan wanti odensii bira ga'u jiraate artiistiin jiraachuu qaba hojiin artii jiraachuu qaba namni ilaalu jiraachuu qaba wanti jedhamu jira kun waltajjiitti yeroo dhufu artii jedhamuu danda'a wanta jedhamu saniin gaafa walitti finnu xiqqoo sanarraa adda ta'a malee artiin eessumaayyuu jira kan jedhuun wallummoo dhosiisa. Akka biyya keenyatti immoo kanaan wal qabatee jechuudha. Wanta sadaan kanaan wal qabatee wanti tokko artii jedhamuuf artiistiin jiraachuu qaba hojiin artii jiraachuu qaba namni daawwatu jiraachuu qaba kan jedhamu kanaan wal qabatee immoo kanatu hammayyeessa jedhee yaada. Akka biyya keenyatti 1903 maal natti fakkaate 1913 waan akkasiiti. Baajiroon Taklaa Hawaariyaatii Faabullaa wanta jedhamu yeroo nuti barannu tiyaatirri jalqabaa biyya keessatti ilaalamee kan jedhamu isaanii waa'ee ልጅ ኢያሱ yeroo barreessan afaan Amaaratiin የአውሬዎች መሳለቂያ ኮሜዲያን waan akkasii jedhama. Yeroo duraatiif tiyaatirri biyya keenyatti jalqabee kan jedhamu gama saayinsiitiin akkasii. Sanaan dura garuu tiyaatirri eessumaayyuu jira kan jedhu immoo isin kanarratti kaasuuf yaaltan.
namatti tola. So isheen kun cittuudha jechuun cita yeroo isin jedhu akkuma sila isin jedhe coba. Kun immoo galaana. Galaanichi tureera silayyuu. Galaanichi kuushota bira tureera. Waan kuushota kana ammas warri Awurooppaas ragaa bahu isa kana. Qaroomaan kan deeme isaan miti. Waan kuushota amma Paawuloo Kool inni alkeemistii kitaaba alkeemistii beektamu. Namni waan sana barreesse mucaan tikseen sun abjuutu natti dhufe jedheet abjuu isaa sana barbaacha. I follow my dream jedheet abjuu sana barbaacha qe'ee baheet re'oota isaa wajjin karaatti danqamee abbaa dukkaanaa bira gahee jaalallee argatee mana muudaa deemee iddoo lolaa deemee iddoo inni hin geenye jiru. So wanti inni achi keessatti taasisaa sun ture sun aartiidha fiilmiidha deemee xumurarra eenyuuf fala kennaaf nama kana ayyaantu bira gaha. Kitaabicha sana keessa jira. Hanga nufuutti gayan mucumtu kun maaliif abjuusaa kana hin argatu waan dhokataa kana maaliif hin argatu jedhee osuman deemu piramidii kana bira iyyuu gaheen argatu piramidii bira gaheeyyuu duubatti deebi'a eenyu biratti deebi'a ayyaantu kana biratti deebi'a. So maaliif ansiin jechuu barbaade ayyaantu kan amma cabsuu barbaadaniiti nutis waan sana jalqaba rakkaasuu barbaadnee turre. Ayyaantuun kun akkuma maqaa waamameen namni ayyaantuu jedhamu kun itti duulameeti kan inni tiyaataricha san keessatti cabsuuf yaalamu cabu garuu cabsuuf yaalama. So ayyaantuun kun yeroo kitaabicha sana keessa akkuma ka'etti ayyaantu sanatu mucaa kanaaf abjuu sana hiika. Mucichi sun abjuu sana karaa sana argata. Coobadhaa dheengaddaadhaa kun isaan kan aartee galan kuushonni immoo durumayyuu jira. Uumama isaanii irra aartee hojjechaa dhufan ragaa garuu hin qaban. Dhaloonni ammaa kun immoo ragaatti gochuu qaba. Waan hojjetu qabu. Fiilmii waraabaa fiilmii irratti ati yoo kreditii wayii kaameraamaaniif hin laanne borummoo namni sun kan koote jechuun hin nannu namni wayii edit godhee kaameraamaanii irra barreeffachuu danda'a. So ragaa barbaachisaa dhaloota ammaa. Kanaan jijjiiruu qabna. Malee isaan dura eegalaniiti miti aartii. Kanan siin jechuudha. Namatti tola. Walaabuu art production gara fuuldura maal hojjechuutti jira waan amma jalqabdan irraan kaasee maal fa'aa egaa akka amma waliin haasaa jirrutti haasaa keetirraa isa akkan qalbeeffadhutti kutannoo wayii qabdu seenarraa kaatanii akkuma tiyaatirichuma kanaayyuu qopheessuuf yaaltanitti yookaan immoo waan bal'aarraa kaatanii gara fuulduraallee kutannootti jirtu natti fakkaata. Walaabuu art production maaliin socho'aa jira gara fuulduraa immoo? Walaabuu art production gara fuulduraa kaleessa namoonni dura turan Mangistuu Lammaafaan gaafa tiyaatara hojjetan Loore Tsaggaayee Gabramadiin Addabree Dhaabaa Hojjeessaa bira otoo hin gahin Maammoo Mazammir tiyaatara barumsaa Hayilee Fidaa bara Birraan Baree gaafa kanneen hojjetan odeensii miti akkaataan barreeffama isaaniitu humna hin qabu ture. Humna hin qabu jechuun tiyaataricha osoo hin ta'in haala mijataa hin qaban ture. Osoo ari'aman osoo maal ta'an akkasitti kan isaan barreessaa turan. Odeensiif immoo dhiyeessuun hangam ulfaata waan jedhamu nutti tilmaamuun nu dadhabsiisu. Isaan irra darbee warroonni amma gara keenyatti dhufan Wobii Kabbadaa fa'aan hanga odeensii dhabuutti namoonni ati beektu muraasa. Odeensii galma keessaan gara buutti tiyaatara akkasitti ifaajanii halkan nyaata malee qorraan akkasitti bulanii bu'aa bahii tiyaataraa sana beekta. Sakrifaayisii sana hunda kanfalaniit odeensiin argatan turan. Miidiyaan tokko dhufee isaan ilaalu. Ogeessi tokko dhufee uwwisan godhuuf. So walaabuun maal godhee tokkoffaa wanti inni godhee odeensii kutaa hundarraa hirmaachise. Kutaa Oromiyaa hundarra. Oromoo qofa miti kan inni hirmaachise sabaaf sablammoota. Salaal irraa nama isaaf jecha daandii sana hunda qaxxaamuree salaalee jecha tiyaatara kanaaf jecha Adaamaa dhufetu jira. Ayyalaa Nugusee nama guddaa. Harargee irraa namoota dhufantu jira. Kutaa hunda hirmaachifne. So walaabuun akkuma maqaa isaa ta'e tokko. Lammaffaa immoo tiyaatarri uwwisa miidiyaa argate. Jirraa miidiyaa neetwoork dhufee uwwisa miidiyaa hojjetee jira. Odeensiin galmi guutuudha. Amma isteeppiin itti aanu kana hojjenne hamma isteeppii tokko amma tokko ol siiqsinee jirra. Kan maatis beektu waan ta'eef isteeppii tokko ol siiqsinee jirra. Amma ammoo maaltu itti aanaa diijitaal gochuudha. Kaayyoon keenya guddaan tiyaatar naashinaal tiyaatar
gara dijitaalaatti dhufee namni hundi karaa onlaayiniitiin akka hordofu even laayivii akka darbuuf uummata hawaasaa karaa miidiyaatiin irratti hojjennee kan mijatuuf galma seenee daayireektilii laayivii hordofu. Kan hin mijanneef immoo onlaayinii akka hordofu uwwisni miidiyaa karaa laayiviitiin bira akka gahu fuulduratti. So seenaa kanarratti hojjennaa. Kanaaf immoo isinis warra miidiyaa nu cinaa akka dhaabbattan abdiin qaba. Kaayyoon keenya guddaan aadaa hawaasichaati. Aadaa hawaasichaa intarnaashinaal gochuu. Akkuma isin jedhe ragaatti gooneet baafne uummata addunyaa bira akkami gaarii akkasitti malee hin gahu. Kitaabaanis yoo ta'e aadichi intarnaashinaalaa ta'u haa mul'atu. Ragaadhaaf itti haa fayyadamu addunyaan amma kana booda. So kanarratti immoo kan hojjennu ta'an qorannoo. Waan baay'ee bareeda naa kaaste. Afoolli Oromoo kan irratti hin hojjetamne baay'ee jira. Keessumaayyuu isteeji irratti fiduuf kan baay'ee nama hin rakkisne kan babbareedu kan nama amansiisu waan baay'eetu jira. Sanammoo gaa isin kutannoo kanaan itti deemtan akkumaatu dura naa kaaste chaalenjoonni baay'een jiru wantoonni nama rakkisan. Akkuma chaalenjiin jiru garuu opportunitiin jira waan Oromooti irratti hojjechuuf. Opportunitiin inni guddaan jiru maalinni wantoonni irratti hojjetaman wanti hin tuqamne jira. Chaalenjoonni immoo yeroo lafaa baatu gufuun jira waan baay'ee jira aartiin kun rukutamaa taas gahee baay'ee warra ati dura naa kaaste sana durallee qorannoon tokko akka jedhutti tiyaatirri afaan Oromoo dura bara 1948 faa kan mootii Haile Sillaasee kan irratti kan barreeffame faa akka jirudha yuunivarsiitii Finfinnee keessa wanni tokko kan jiru fakkeenya amma waaqa lama jedhee namni barreesse jira dhukkubbii yeroo san jiru agarsiisu dhukkubbii yeroo san waaqa lama jechuun takka waaqa guddaa fi waaqessita lamammoo mootummaaf waaqessita waan jedhuuf keessaa qabu akkuma ati naa kaaste tiyaatirri sunillee biyya keessatti ilaalamne Jibuutitti faa Somaaliyaa faatti akka ilaalameedha waan baay'ee jira wanti hin kaane waan baay'ee jira akka jalqabbii keenyati miti fiilmiin keenyas yoo xiqqaate fiilmii biyya kanaaf ammayyaa kan jedhamu 1956 fiilmii duraa kan jedhamu baala qalam fiilmii kan jedhamu sun kan barreesse namuma saba kana keessaa bahe duraan dursee kan xiyyeeffate yookaan ilaalaa ibsaa fudhachuu dandeessaa sana booda immoo gumaa fudhachuu dandeessaa waanuma Oromoo gumaan amma ilaalaa ibsaa booda kan dhufedha yookaan immoo waggaa 10 booda kan hojjetamedha sanaan dura garuu ilaalaa ibsaa waanuma Oromoo fakkaatu kana hojjete afaan Amaaratiin hiruuta abbaatu amaannu'a jedhamu malee 1948 tiyaatirri jalqabe sanaan duras jalqabuu danda'a kan taa'ee arganne kan abbaan ta'e qorate arganne qorannoodhaan bira ga'uun kan keenyadha ka'umsa keenyarra hin jiru ammas immoo kutannoo akkanaatiin itti deemamuu qaba kutannoo bareedarra jirtu young generationidha dargaggoota waan baay'ee hojjettu namoota akkanaa dabaltanii opportunitiin jira opportunity kanarratti immoo yoo hojjetame iddoo guddaan ni ga'ama jedheen yaada kanaan wal qabatee immoo biiraawi tiyaatirii kanaan alatti illee yookaan immoo tiyaatira biyyoolessaa kanaan alatti waan amma dijitaalaayiz gochuuf deemna isa jettisan gamoo mootummaatiin illee wantoonni itti yaadamuu qaban jiru. Oromoon tiyaatira guddaan qabu galma tiyaatiraa guddaan qabu si galee kunillee akkuma namoonni akka keetii dhufaa deeman wanti sana madaalu gama aadaa fi turizimiitiin illee irratti hojjetamuu qaba. Finfinnee kanatti galmi guddaan hin jiru. Garmi jirullee akkuma biyyattiin qabduttu muraasadha fakkeenyaaf. Kanaafuu kunillee itti yaadamuu qaba kanarratti illee osoo dhaamsa dabaltee. Dhaamsa qofa osoo hin ta'in baay'ee walaabuun matuma isaarraa ka'ee kan sadarkaa keenyaan hojjetamu ture. Tiyaataraan gasga'u sana nama dhuunfaatti hojjetachuun is so very hard. Naannoon Sidaamaa amma mootummaan naannoo Sidaamaa tiyaatara gumaa waa'ee fiilmii waa'ee gumaa jedhu wayii sadarkaa mootummaa naannootti sponsor godhameet maal jira aknaan moo akwaan wanti fiilmii wayii hojjechaa jiran waa'ee sirna gumaa irratti isaan kan hojjetan mootummaan akkasitti hojjete waa'ee walaabuu kuushirraa finnee hanga sadarkaa kanaatti hojjenna jechuun nuti namni dhuunfaa baay'ee ulfaata isa kana immoo mootummaan federaalaa hojjechuu qaba malee mootummaa naannootti iyyuu ofii isaati
ofishaal godhee hojjechuu danda'udha qabaate ijoollee kanatti invest godhee ijoolleen kun immoo hojjetaa rakkoo hin qabu. So mootummaan aadaa fi turizimiin isaan ta'e nu gargaaraa ture haa galatooman. Carraan kun iyyuu hin turre dura. Carraan kun hin turre aartii bira iyyuu dhaabbachuun hin turre. Ammas bira dhaabbatan siin jechaa jiru. Carrama kana iyyuu argachuun waan bareeda. Garuu amma galmi tiyaatiraa iddoon shaakalaa. Sinimaan istaandardii isaa eeggate. Biyyi kan keenya kaa biyya kan keerra waan kan kee hojjechaatti nama kan kee wajjin hojjechaatti iddoo filatamaa ta'e hojjechuu qabda. Ofii keenyaa hojjenna waan ta'eef nama hin kadhannu. Kan ammoo mootummaa haala mijeessuudha qabaata. Sii gala miti. Even nuti wal gurmeessa osoo hin ta'in mootummaa waan kana keessa bu'ee gurmeessee otoo hojjisiise humna godhata wanti kun. Baheellee mul'ata. Gaafsan immoo addunyaanis xiyyeeffannaa kennitiif. Ofishaal ta'a wanti kun. Nama dhuunfaa argatuun sirrii miti. Mootummaan mataan isaa sadarkaa mootummaa federaalaatti isin ulfaataa ta'e sadarkaa mootummaa naannoo xiyyeeffannaa kennee fi waan kana irratti hojjechuu qabaata. Isin jechuu barbaada. Baay'ee bareeda. Ka'umsi keessan walaabuu bal'aadha. Gaafa immoo ispeesifaayi gochaa deemtan kana caala walaabuu keessatti walaabuu jalatti wantoonni jiran waan baay'eetu jiru. Kana boodallee waan hafan sirriitti akka irratti hojjettan abdiin qaba. Aadarraa kaatanii, duudharraa kaatanii, seenarraa kaatan. Aartiin Oromoo yeroo baay'ee kan kufu wanta yeroo fakkaatu qofa irratti hojjenna. Yeroo san yoo darbe immoo ni dagatama aartiin. Aartii keessatti aarti for aarti seekii fi aarti for sooshaal parpaziin jira. Kanaafuu aarti for aarti seekiin wanta hojjetamu akkuma amma ka'umsa keessanii kana aarti for aarti seekii yoo hojjetamu akkuma Wiiliyaam Sheekspiir Ingiliiz irratti akkuma hojjetee darbe hanga ammaatitti biyyoonni baay'een akkuma wal harkaa fuudhaa jiran hinduu aarti for aarti seekii. Aartii artummaa isaatiif gaafa hojjettu. Hinduu aartii garuu wanta yeroo fakkaatu yoo hojjette yeroon sun yoo darbe yeroon sun hin du'a. Kanaafuu ka'umsi keessan aarti for aarti seekii fakkaata wanta hin duune hojjetaa jirtu wanta dagatameellee gara fuulduraatti bahee mul'achuu qabu irratti hojjetaa jirtu. Kanaafuu ka'umsi walaabuu ta'ee ga'umsi keessan immoo bakka walaabuun fiixee jiru akka geessan abdiin qaba. Ani har'aaf asumarraa nan xumuraa wanti dabaltuu jiraate akka dhaamsatti. Wanti dabalu tokko jiraate walaabuun akkuma maqaa isaati. Hojiin isaas akkasuma ta'e nuti immoo hangas gahuu qabaanna nuti warri walaabuun keessa jiru. Kanaaf isinis hangasuma geessanii nu bira dhaabbachuu qabdu. Isin gaafa jedhu warra miidiyaa kana qofa sun ta'e isin nuyi ta'uu qabna walitti deebine. Akkuma walaabuu sana bal'achuu qabna hojicha irratti. So nuti fuulduraaf addunyaalessuuf deemna. Biyya keessaaf biyyaaf akka biyyaatti hojjennu. Biyya keessatti hojjennaa hin addunyaalessina waan kana. Walaabuun qofa miti kan hojjetamu. Wanti hojjetamne wanti hin tuqamne tokko lama miti. Wanti Oromoo immoo si rakkisu lafa jira waan ta'eef dhaqxee qofa irratti investi gochuudha. Keessattuu karaa aartiitiin humna qofa si gaafata. Humni jiraate taanaan wanti hojjettu immoo lafa jira. Hawaasichi si bira jira, jaarsi si bira jira. Atis waa wayii dhagaa guddattee. Wantoota kana immoo samaraas gootee hojjechuun sitti ulfaatu. Waan kana immoo qofaa miti kan hojjetamu. Wal gargaarsaan, ogeessaan, wal utubaati kan hojjettu. Waan kana utubuuf immoo mootummaan gahee guddaa qaba as keessa. Mootummaan gahee guddaa qaba. Karaa mallaqaa, karaa haala mijeessuu, karaa iddoo hojii akka jenne sana. Xiyyeeffannoon bira dhaabbachuu qaba. Ogeessonnis waan kanarraa qoollifachuutu jiraata yeroo tokko tokko. Qollifachuu yeroo siin jedhu dhimma itti godhuu dhabu, dhimma itti godhanii hin ka'aa fi tolee jedhanii hin callisu. Waan kana warri Giriikii har'a wanti isaan akkasitti faarfamaniif Giriikii kaanii hanga Ameerikaa deemanii seera barreessuutti wanti isaan geessise qollifannaa sana dhabuudha. Dhimma kootii jedhaniiti of kennaniiti kan hojjetan. Ogeessi immoo yoo of kennedha. Ogeessi hin qusatu humna isaa. Ogummaa wanti jedhameef iyyuu hin kennita waan qabdu kennita. Of qusatteeti miti kanatti waan sana gootu. Humna guutuun itti buutee hojjetta. Ogeessonni karaa kanaan jiran ragaa kana kaa'uudhaaf immoo bira hafaniiti osoo hin ta'in of kennaniiti waan kana kan dhalootaaf kennuu qaban. Wanti dhalootaa immoo of kennitu malee qollifannaa maal dhalootaaf keessiree evidensiin hin jiru. Inni kaan immoo dhalooticharra maaltu jira kana ogeessaa kana siin jedhe xiyyeeffannootu hanqata.
gaafan siin jiru teenyee bu'aa wayii chaansii wayii eeggachuutu jira. Hojjechuu irra haasa'uu hojjennee kaanee haasofnu waan sana seenaa goonee kaanitti ragaa lafa keenya otoo haasofne gara qabatamaatti haafinnu waan jedhamu kana barbaada kaan hojiin keenya iyyuu mul'isa haasa keenya caalaa galatoom. Ayyee atis galatoom dhugaa mo'ataa waan baay'ee irraa kaasne kabajamtoota daawwattoota keenya egaa irra xiyyeeffannoon keenya harka caalu seenaa artii fi saayinsii isaa irratti xiqqoo xiyyeeffannee yoo baay'ee isinirraa fagaanne ofitti nu deebisaadha sagantaa keenyatti akka baay'ee bashannantan akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Artiin kanumaan hin dhumu namni artii immoo hojiitti fufaa hojjeta. Deebinee akka wal agarru abdii guddaan qaba jajjabaadha waan gaariin isiniif hawwa warra walaabuu art production ulfaadha galatoomaa kabaja nuuf gootaniif kabajamaa baraa baratti ulfaadha. Ayyee tol galatooma. Galatooma. Tol.